Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoonni hordoftoonni chaanalii yuutuubii Imiraa Oromoo App. Baga nagaan gara chaanalii yuutuubii Imiraa Oromoo Appitti dhuftani. Egaa daawwattoota kiyya barumsa har'aa kana keessatti wanni isin barsiisu waan ajaa'ibaa aappii faayidaa guddaa nuuf qabudha. Aappiin kun aappilikeeshinii ajaa'ibaa itti fayyadaman isin jedha. Kunis immoo akka bilbila miimooriin isaa kan guute haala salphaatiidhaan kan nuuf qulqulleessudha. Aappilikeeshiniin kun aappilikeeshinoota biroo irraa wanti adda isa taasisu jechuudha. Osoo viidiyoon tokko hin badiin, osoo faayilii nuti bilbila keenya irraa qabnu kan CD kaardis ta'e kan aappilikeeshiniidhuma kan GB isaatii irra jiru jechuudha. Osoo viidiyoon tokko faayiliin tokko wanti tokko osoo hin badiin haala salphaa ta'een GB bilbila keenyaa jechuudha kan miimoorii bilbila keenyaa kan guute ni cinqu haala salphaa ta'een miimoorii sana irraa kan duraan guutee ture jechuudha. Kan duraan guutee nu rakkisaa ture haala salphaa ta'een irraa qannafachuu dandeenya jechuudha. Aappilikeeshiniin kun aappilikeeshinii ajaa'ibaati. Fakkeenyaaf moobaayilii keenya GB 32 yoo ta'e GB 32 kun immoo guutee jira yoo ta'e jechuudha. GB 32 kun yoo guutee jira yoo ta'e aappilikeeshinii kanatti fayyadamuudhaan naannoowwan GB 4 kan nuuf qannasuu danda'udha jechuudha. Fakkeenyaaf silkiin akkuma isiniif kaasuuf yaalitti jechuudha. Aappilikeeshiniin kun yookaan immoo moobaayilli keessan GB 32dha jennu. Okay. Moobaayilli keessan GB 32dha. Kanaafiyyuu aappilikeeshinii kanatti fayyadamuudhaan osoo faayilli tokko osoo hin badiin footoo jechuudha. Footoon kiiloobaayitiidhaan qabattu otoo waan tokko hin badiin jechuudha. Haala salphaa ta'een GB qannasuu dandeenya jechuudha. GB 32 kan ture naannawaa GB 28 gad nuuf buusuu danda'a. Isaa oliyyuu gadi buusuu danda'a jechuudha. Aappilikeeshinii kanatti fayyadamuudhaan haala salphaa ta'een GB 4 yookaan GB 3 bilbila keenya irratti wantoota waan akka vaayirasii qoshaashawwan achirra jiran irraa qannafachuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu aappilikeeshinii kanatti itti fayyadaman isiniin jedha. Egaa gama barumsaatiin darbuun duratti chaanala kanaaf haarawaa yoo ta'an chaanala kana laayik, sabskiraayib akkasumas immoo sheer gochuu akka hin daganneen isiniin jechuun barbaada. Egaa daawwattoota kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti ceesisa xiqqoo daawwannee walitti adeeminu. Egaa daawwattoota kiyya akkuma isiniif kaasuuf yaaletti aappilikeeshinii kana fakkaata. Piroofaayil piikchariin isaa kana fakkaata jechuudha. Maqaan aappilikeeshinii kanaa Storage Space'dha. Pileestoorii keessan irra galuudhaan maqaa kana jechuudha. Isas jalatti barreeffameeru Storage Space jettanii barreessuudhaan haala salphaa ta'een argachuu dandeessu. Akkasumas namoonni haala salphaa ta'een argachuu namoonni barbaadan viidiyoo amma daawwachaa jirtan kana jechuudha. Yuutuubii irra daawwachaa jirtu yoo ta'e diskiripshin booksii amma viidiyoo daawwachaa jirtan kana irra achirran isiniif ni kaa'a jechuudha. Achirra maqaan chaanalii telegiraamii kiyyaa jira. Achirra maqaa chaanalii telegiraamii kiyyarra galuudhaan chaanalii telegiraamii kiyyarra erga galtanii booda achirra haala salphaa ta'een buufachuu dandeessu orijinaala isaa jechuudha. Maaliif kana orijinaala isaa haala salphaa ta'een argachuu hin dandeessan maaliif yoo jenne pileestoorii irratti yeroo garaagaraa aappilikeeshinii kun jechuudha abdeettee qaqayyaraman jechuudha. Wanti hundumtuu jechuudha wanti inni duraan qabuu fi wanti inni amma qabu tokko miti jechuudha. Abdeettaa yookaan immoo haaromfamee diizaayin ta'e gara biraatti diizaayin jijjiiramee dhufuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu orijinaala isaa argachuudhaaf diskiripshin booksii amma viidiyoo ilaalaa jirtan kanarraa akkasumas chaanalii telegiraamii kiyya achirra jira. Achirraa argachuu dandeessu jedha. Aappilikeeshinicha haala salphaa ta'een chaanalii telegiraamii kiyyarraa erga buufattanii booda Storage Space kan jedhu keessanii galchu jechuudha. Aappilikeeshinicha keessa ni galla. Akkuma aappilikeeshinicha keessatti galleen aappilikeeshinichi kana fakkaata jechuudha. As keessatti jechuudha wantoota lama jiru jechuudha. Intarnaalii fi akkasumas immoo CD kaardiidha. Intarnaalii jechuun intarnaal istooreejii jechuun immoo GB aappilikeeshiniin sun silkiin sun yookaan immoo teleefoonni yookaan moobaayiliin sun ittiin bitan kan qabu jechuudha.
GB uumamaa jechuudha. Fakkeenyaaf GB 32 ta'uu danda'a. Telefoonii keenya sun GB 64 ta'uu danda'a. So inni kun kanuma silkii keenya yookaan kan telefoonii keenyaati. Kun immoo CD kaardiidha jechuudha. CD kaardii yookaan immoo miimooriidha jechuudha. Miimoorii kan nuti dhannee suuqiidhaa dhannee bitannu jechuudha. So miimoorii kun immoo GB 4 ta'uu danda'a, GB 8 ta'uu danda'a, GB 32 ta'uu danda'a jechuudha. So kan internal storage isaa qobaatti irraa qannasnaa akkasumas immoo kan CD kaardii keessatti amma fakkeenyaaf CD kaardii kana keessatti jechuudha other file warri jedhaman kun jechuudha warra ofumaan guutanii jechuudha akka vaayirasiitti dhokotanii bilbila keenya guutanii bilbila keenya dhannaqanidha jechuudha warra kaan balleessuu hin qabnu imeejii fakkeenyaaf viidiyoo audio dookumentii kana balleessuu hin qabnu. Other file kan jedhu garuu completely balleessuu qabna jechuudha. Other file kan jedhu keessa ni gala faayilii tokko faayilii keenya faayilii bilbila keenyarra jiru tokko osoo hin badiin haala salphaa ta'een qulqulleessuu dandeenya jechuudha. So kana amma hunda isaanii balleessuu qabna jechuudha. Amma kun baay'eedha jechuudha. Kun amma wantoota bilbila keenya guutanii cannaqaa jiranii warra other file kan jedhamanidha. Kan CD kaardii keessatti irraa balleessuudhaaf jiru jechuudha. Isa booda mootii mallattoo raayitii gubbaa irratti erga tuqneen booda mallattoon dileetii iddoo kana jirti. Mallattoo dileetii ni tuqnaa jechuudha. Okay, akkuma mallattoo dileetii tuqneen jechuudha. Okay, mallattoo dileetii ni tuqnaa jechuudha. Erga akkuma mallattoo dileetii tuqneen booda mootii naannawaa kanatti okay jenna haala salphaa ta'een irraa baduu danda'a jechuudha. Egaa erguma akka mallattoo dileetii tuqneen booda mallattoo dileet kan jedhu nuuf dhufaa jechuudha. Isaan booda iddoo kanatti dileet bakka jedhutti tuqnaa jechuudha. Isaan booda konfirmi nuuf jedha. Konfirmi boodee dileet irraa goonaa jechuudha. Tokkoon akkasiin keessan illee irraa balleessuu qabna jechuudha. Kanas isa booda mootii iddoo kana tuqnaa jechuudha. Isaan booda mallattoo dileetii erga tuqneen booda dileet goonaa jechuudha. Isa booda konfirmi goonaa haala salphaa ta'een kanaan balleessuu dandeenya jechuudha. Iddoo kana tuqnee mallattoo dileetii tuqnaa. Hundasaa al tokkichi dileet ni goona yoo jenne hin dandeenye jechuudha. Kanaafiyyuu qobaatti tokko tokkoon jechuudha. Yookaan tokko yookaan mootii lamaan dileet gochuu ni dandeenya jechuudha. Hundasaa al tokkicha yoo jenne ishee nuuf hin jedhu jechuudha. Sadii dileet gochuu dandeenya jechuudha. Hundasaa garuu fakkeenyaaf hundasaa gochuu barbaade ture jechuudha. Hundasaa isheen jedhu lamaan dileet gochuu dandeenya jechuudha. Lamaan yookaan immoo tokkoon haala salphaa ta'een dileet gochuu dandeenya jechuudha. Okay, akkuma isin asirratti argaa jirtan jechuudha. Total saayizii yookaan immoo GB baayitii jechuudha. Total saayiziin qabatee jiru 61 baayitii qabatee jira jechuudha. Kun stooreejii kanadha wanti bilbila stooreejii keenya jalaa guutaa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu dileet hagoonu jechuudha. Konfirmii goonee dileet goonaa haala salphaa ta'een naannawaa kana keessa iddoo kanatti isa booda dileet gochuu qabna jechuudha. Okay, akkuma isin amma argaa jirtan wanti bilbila keenya guutee cannaqaa jiru isa kanadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo ilaalle wanti kun wanti as keessatti argamu jechuudha. Hedduudha wanti as keessatti argamaa jiru. Haala kanaan illeeti lakkoofnee fixuu hin dandeenyu jechuudha. Hedduudha wanti as keessatti argamaa jiru jechuudha. Wanta akka qoshaashaa vaayirasii fakkeenyaaf yommuu ilaallu 85 baayitii qabatee jira. Inni kun immoo 84 baayitii qabatee jira jechuudha. Kanaaf wanta kana immoo balleessuu qabna. Wanta kanatu GB moobaayilii keenyaa kan jalaa guutaa jiru jechuudha. GB jechuun haala salphaadhaan kan GB jechuun haala salphaadhaan wanta guutuu miti jechuudha. GB jechuun faayilota hedduu qabachuu danda'a jechuudha. Bilbila keenyatti gaafa fayyadamnu mootii haala salphaa ta'een dafee GB'n isaa guutaa jechuudha. Wanta qoshaashaa kana gaafa viidiyoo tokko buusnu qoshaashaa wajjin buusnaa jechuudha. Qoshaashaa sana mootii irraa balleessuu qabna. Viidiyoo tokko yoo YouTube irra galee buusu akkasumas yoo TikTok irra galee buusu jechuudha. Viidiyoon sun qoshaashaa wajjin bu'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana mootii irraa qulqulleessuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argaa jirtan no miidiyaa faayilii tokko qabatee yoo hin jiru jechuudha. Akkasumas mootii meegaabaayitiin qoshaashaa kun qabatee jiru mootii 82 baayitii qabatee jira jechuudha.
So baay'ee kanatu walitti ida'amee GB hedduu qabachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma isin asirratti argattan 300 baay'eetti 400 baay'eetti haalaan tartiibaan jechuudha 700 baay'eetii qabatee jira jechuudha. No miidiyaa yookaan immoo faayila nuti qabannee jirru osoo hin taane wanta akka qoshaashaati jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf kiiloo baay'eetiidha. Kiiloo baay'eetiidha. Akkasuma akkuma harka jirtanii jechuudha meegaabbaayitii illee qabatee ni jira jechuudha. So haala salphaatiin iddoo kanarra galuudhaan hunduma isaa raatii itti goonee hunda isaa balleessuu qabna jechuudha. So totaal saayinsiin yookaan immoo meegaabaayitiin inni qabatee jiru meegaabaayitii 141dha. Kanaafiyyuu dileet goona jechuudha. Konfirmi kan isaan iddoo kanatti dhoofne konfirmi goona. Haala salphaatiin irraa balleessuu dandeenya jechuudha. Kun akkuma isin argaa jirtan irraa badaa jira. Azar faayil kan jedhu duwwaatti deebi'ee 0 meegaa 0 baayit jechuu qaba jechuudha. Akkasumas immoo kastamiin 0 baayit jechuu qaba. So azar faayil kan jedhu kun 0 baayitii ta'uu qaba jechuudha. Isa kaanitti garuu akka hin buune jechuudha. Viidiyoo kana yoo tuqxanii irraa balleessitan viidiyoo isin kuufattanii jirtan isuma yookaan immoo viidiyoo isa extenderii irra yookaan vidimeetii irra jiru viidiyoo isuma dhugaa isin jalaa balleessuu danda'a jechuudha. Kan isin irraa balleessuu qabdan azar faayiliidha jechuudha. Inni biraan immoo kan intarnaaliyoo amma okay waluma duukaan qulqulleessee kan jechuudha. Kan amma fakkeenyaaf kan amma qulqulleessee kan CD kaardii yookaan immoo kan meemoorii bilbila keenya keessa jiru azar faayiliin isaa 0 baayitii ta'uu qaba. Akkasumas immoo kan intarnaaliin isaas immoo 0 ta'uu qaba jechuudha. So kan intarnaalii isaa immoo kan immoo qulqulleessuu qaba. Kan intarnaalii kana keessa jiru azar faayilii kan intarnaalii kana keessa jirus qulqulleessuu qabna jechuudha. Kun akkuma isin argaa jirtan qulqullaa'ee jira jechuudha. 0 faayiliin tokko illee keessa hin jiru jechuudha. So haala salphaatiin itti qulqulleessuu dandeenya jechuudha. Kan as keessa faayilota 5 jiru faayilota kana cina isaanii irraa attaa goonee balleessuu qabna jechuudha. Yoo dileetii lama yookaan tokkoon Okay, kabajamtootaa fi jaallatamtoonni hordoftoonni chaanala yuutuubii Imiraa Oromoo Aappi barumsi har'aa kun barumsa ajaa'ibaati. Barumsi kun isinii gale jedhee abdiin qaba. Wanti isinii hin galle yoo jiraate comment section irratti gaaffii waan garaagaraa gaafachuu dandeessu jechuudha. Barumsa har'aa kana irratti wanti isinii hin galle yoo jiraate gaaffii garaagaraa gaafachuu dandeessu jechuudha. Akkuma sila isiniif kaasuuf yaalatti appilikeeshinii ajaa'ibaa kana yookaan appilikeeshinii kana eessaa arganna warri jettanii fi akkuma sila isiniif kaasuuf yaalle appilikeeshinii kun appilikeeshinii ajaa'ibaati. Kanaaf iyyuu chaanal telegiraamii kiyya irra galuudhaan akkasumas barumsa garaagaraan irraa baradhaan isin jedha appilikeeshinii kanas achirraa buufadhaadha isin jechuu barbaada jechuudha. Egaa barumsi har'aa isiniif gala jedhee abdiin qaba. Channel kanaaf channel haarawaa yoo ta'an like akkasumas subscribe share hiriyoota keessaniitiif share yookaan immoo hiriyoota keessaniitiif viidiyoo kana dabarsaa share gaafa jedhu viidiyoo kana hiriyoota keessaniitiif dabarsaa hiriyoonni keessanis isinis irraa baradhaan isin jedha jechuudha. Barumsi keenya kan irraa asirratti raawwatu jechuudha. Hanga barumsa biraan walitti deebinutti nagaatti. Ciao. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa.